Gaaffiin itti aantu maqaa kiyya himachuu hin fedhu. Ani abbaa manaa qaba. Garuu inni siree irratti na gammachiisu. Na gammachiisuu hin danda'u. Na hiixiyyannaan na dide. Amma ammoo isumaa waliin dhabe. Maatii isaa gaafannaan biyyaa bahe hin agarree naan jaan. Nama kana faskii irraa godhuu hin danda'e. Waan walitti galte tasiree isin jettuu fi na jalaa badee isin jedha. Dura akkas ture. Amma taphatee gaafataa jirti moo tasiree gaafataa jirti illee danda'amu. Haa baatu waan siree saniif jecha egaa ofirraa hiikuun hin danda'a jechuu feeteeti moo sammaaliif dubbimaan gajjabeeffatuuf keessattuu jedhe. Gajjabeeffatuuf isaan hin damee amma jetti malee seera na gammachiisu na hiixiyyannaan na didedha. Kanaaf ofirraa hiisisuu hin danda'amu. Taphatee isin kana keessatti wanni gariin beektu dubbii dhugaa qaamaan nama dhugaa jedhanii zabana teekinooloojiin tolte jedhan kanatti namni wal jalaa cufatu illee ni mamala dhuga nama tokko malee haala biloo badeen har'a guutuun guutuutti badee nama warra qabu nama warra beekan badee dhabee dhugaa miti karama inni itti barbaadamu barbaaduu dhabutu badee godhe malee waan jennuun namni afkaan namni wal barbaade waliin dhabuu jennaan karaan deemamu rabbii guddatu karaa godhe karaan maletti yoo deema wanni martuu iyyuu nama jalaan hiikkattu jennaan balbaluma qulfiin balatanii seenan yoo qulfii dhiiftee dhiitee ni cabsa jettee hookaa ofillee miilaa miidhamtee manallee caccabsitee guyyaa biraatu iyyuu horii meeqa baaftee waa tolchutti rakkatta. Namni karaa silaa dhufuu qabu dhiisee karaa biraa deemee xiyyeerradhaa duniyaatti boruu akiraallee ni rakkataa jennaan obboleeyyan teenya. Kanaaf ijaarsa keessanii yoo wal dhabdanii haalli ta'uu dhabe gabaabdumatti ofii wal dadhabnaaniin rabbitu karaa nuu godhe seera kaa'ee jaarsi gama isaa irraa akkasuma jaarsi tokkollee manguddoo gama isiitiif gama isaa irraa rakkoo isin jidduu jirtu tana laalanii gara hiikinsaallee taatu waan rabbi jedhe mara keessattuu waa'ee jarri gaafattu keessaa nafu karama kanaan dhufanii badiinsa isaatti fi hiikama barbaaduuf isin jettu sanillee dhabamee dhugumanuu yoo didamu taate hiikamaa taatu walitti fiduu taanaanu karama fira isaatii fi fira isiitiin barbaadama mataa keetii fi namni beeki dabaaf deemu akka je'anii jaarsa tokkotu mammaaka maal jedhee mammaaka beektu qotee bulaa yoo dabaaf deeme jee santariyaa jaakkee tarraan kaatee natti hin ta'uu jedhaa jee santariyaa ni beektaa jaakkee tarraan kaateeti natti hin ta'uu jedha darbituuf hin deemu diddaaf deema natti qaatee jedha beektaa jaarsa waan hin barbaanneef jecha waan jechuu barbaadee dhabee jetti bar ofuma yoo fedha wal lolanii biloo kolkolaniiti barbaadee dhabee jetti warraanuu barbaachifte akkama jedhu kana jaarsaan barbaachifte hiriyyaa isaatiin barbaachisanii bakka inni jiru dhabiinsi ta dhugaa sun dabana ammaa kana keessatti ni argamti jechuullee carraa xiqqoo kanaafuu dhugamaan yoo barbaaddeetiin jette barbaadinsi illee isiin namarraan yoo dhugaan isaa wali bu'anii wali aaranii jedhanillee isiin namarraan barbaaddee hallii akkuma rabbiin jedhe san gara warra lamaaniitirraan haa godhamu walii dhufuu taatu iyyuu addaan bahuu taatu tawaa'ee isiin keessatti siree turte san dhugaadha ilmi namaa marti yaada waliin guutu manni martuu iyyuu ni gubata cileen arganii jedhani mana maraayyuu ni gubata nama cileen arganii yeroo jedha akkas jechuun namni mara fi manni martu iyyuu akkuma jiru jira walii dhoksee walii dhokseetuma waliin jiraata eegalmaa walirra rabbii walii isin fidee ilmaan wal jidduu qabna jedhanii mun jenne duuba waan yaalamuu taatullee taanaan haa yaalamu obsii fi dhoysii fi karaa silaa yaalamuu danda'utti deemamee hin danda'u guutuun guututti hin danda'utu askii nama gaafachiisa malee nan gammachiisuun waan biraate tana waan karaa silaa yaalamuu fi
danda'amuu fi walii dhoksuu fi walii dhoksutti deemaniitiin kuma dubartii irraa yoo haala tokko jibbitan haala irraa jaalattan shari'aan argitan yoo san nama diinii ta'uu mala ilmaan babbareedduu illee irraa argatuu keettu mala. Kanaaf waan siree irraan gammadu ati jette san sadarkaa alaaqaaf ati isa gaafatuu fi hiiki jechuu san waan gahuu miti gammaduu fi guutumattuu hin dandahuun garagara hin dandahutu alaaqa nama gaafachiisa. Tun immoo waan akkuma atillee gara kanaan hanqinna himtu waan biraa keessatti illee yookaan hanqinna jaartirraa hima mana keessa iyyuu tolfattu mana keessa booseetti maalii taate hanqinnuma akkanaati. Hanqinnoota akkasii san walumaan obsaniitiin waliif irra dabranii waliif dhoysanii waliitii teenyaan sababaa gahaa miti dhaabbadhuutiin abbaa mana keetii karaa jaarsaatiin barbaadi yoo inni lakkiisin barbaadu si hiikaa jedhee garansa itti deemama. Ammaaf immoo sadarkaa wal hiikaa hin geenye yoo obsitaa fi ni dhoysitaa fi tana waan yaalamuuf jijjiiramuullee maltuutiin waan waliin irratti dalaguu hin danda'amu jennaan obboleettii teenyaan isii fi fakkaattota isaa akkasiitiin illee manni maraa fi namni marti yaada olii guutee waliin jiraataa jiru tana qubanuu qabaadhaa jenna. Baarakallah. Deebinte si deebite jennee yaadna.